Dubartoonni waan isinidha. Dhiira tokkotti yoo heerumtan sirni dhageeffadhaame qalbii gad hin dhiisinaa dhageeffadhaa. Isin fayyada jedhee yaada. Ilmoo hin dhalchinaa akkatti dhiisaa yoo dhalchitan waan faayidaa qaburraa dhalchaa. Dubartoonni waan isinidha. Dhiira tokkotti yoo heerumtan sirni dhageeffadhaame qalbii gad hin dhiisinaa dhageeffadhaa. Isin fayyada jedhee yaada. Ilmoo teessanitti yeroo heerumtaniitiin jettani ilmoo tiyyatana innis irra jiraachuu baate irra jiraateetis jiraachuu baateetis ilmoo tiyyannu guddisa jedhaa dhalaa. Ilmoo tantootana ni guddisa dhala. Dhiirri yeroo ammaa hoolaadha. Dhiirri yeroo ammaa maal inni makiinaa karaa deemu jechuudha. Makiinaa ummataa kan karaa deemu dhiirri yeroo ammaa. Makiinaa ummataa kan karaa deemu ni beektanii mi taaksii? Hin dhaabata asiilleen fuudha, hin dhaabata achiilleen fuudha, hin dhaabata dhiirri yeroo ammaa akkas. Si waliin ciisee, si waliin nyaatee, si waliin dhugee, si biraa gadi bahee tabiraa laala. Si waliin oolee, si waliin bulee, si biraa gadi bahee tabiraa laala. Dhiirri yeroo ammaa akkas. Garuu ati wanni ati gootu tan dubartii ilmoo takka yeroo dhaltu abdalan naa guddisa yookaan kadiirtu naa guddisa yookaan elemoon naa guddisa yookaan abdiin naa guddisa jettee hin dhalin ni guddisa jedhi dhali. Ani ni guddifadha jedhi. Si gatee si biraalidhaa ilmoo ta'e guddifadhu taa'i kabajjaadhaan. Si waliin jiraata na'am. Meeqatu jira manuma keessa jiraate manuma keessa oolee ilmoo tana ka guddifachuu hin beekne meeqatu jira. Ilmoo tana akka itti guddisan kan beekne meeqatu jira. Ilmoo ofiitiif guyyaa takka daapparii bitee kan beekne meeqatu jira. Ilmoo tanaaf guyyaa takka aanan bitee kan beekne meeqatu jira. Ilmoo tanaaf guyyaa takka ilmoo hin dhalchinaa akkatti dhiisaa yoo dhalchitan waan faayidaa qaburraa dhalchaa. Dubartoonni waan isinidha. Dhiira tokkotti yoo heerumtan sirni dhageeffadhaame qalbii gad hin dhiisinaa dhageeffadhaa. Isin fayyada jedhee yaada. Ilmoo teessanitti yeroo heerumtaniitiin jettani ilmoo tiyyatana innis irra jiraachuu baate irra jiraateetis jiraachuu baateetis ilmoo tiyyannu guddisa jedhaa dhalaa. Ilmoo tantootana ni guddisa dhala. Dhiirri yeroo ammaa hoolaadha. Dhiirri yeroo ammaa maal inni makiinaa karaa deemu jechuudha. Makiinaa ummataa kan karaa deemu dhiirri yeroo ammaa. Makiinaa ummataa kan karaa deemu ni beektanii mi taaksii? Hin dhaabata asiilleen fuudha, hin dhaabata achiilleen fuudha, hin dhaabata dhiirri yeroo ammaa akkas. Si waliin ciisee, si waliin nyaatee, si waliin dhugee, si biraa gadi bahee tabiraa laala. Si waliin oolee, si waliin bulee, si biraa gadi bahee tabiraa laala. Dhiirri yeroo ammaa akkas. Garuu ati wanni ati gootu tan dubartii ilmoo takka yeroo dhaltu abdalan naa guddisa yookaan kadiirtu naa guddisa yookaan elemoon naa guddisa yookaan abdiin naa guddisa jettee hin dhalin ni guddisa jedhi dhali. Ani ni guddifadha jedhi. Si gatee si biraalidhaa ilmoo ta'e guddifadhu taa'i kabajjaadhaan. Si waliin jiraata na'am. Meeqatu jira manuma keessa jiraate manuma keessa oolee ilmoo tana ka guddifachuu hin beekne meeqatu jira. Ilmoo tana akka itti guddisan kan beekne meeqatu jira. Ilmoo ofiitiif guyyaa takka daapparii bitee kan beekne meeqatu jira. Ilmoo tanaaf guyyaa takka aanan bitee kan beekne meeqatu jira. Ilmoo tanaaf guyyaa takka ilmoon tiyyatun eessa ooltii eessa bultii kan hin beekne meeqatu jira. Argaan jirru manni hunduu waa baadhatee taa'aa bara. Ilmummaan isaatun eessa ooltii kan hin beekne meeqatu jira jechuudha. Gin dubartiin garigariin tarabbiin obsa keessatti uume, tarabbiin qabbana keessatti uume, tarabbiin bohaartii keessatti uume sanumaayyuu ofi gaccabsitee teetti. Maaliif ilmoo tana abbaa malee guddisuu dhabuudha? Narraa hiiki nikaa keenarraa hiiki. Narraa hiiki. Nikaa yeroo ammaa kiisiin gima wal godhanii wal irraa ka'an san ta'e natti fakkaata. Wallaahi dhiifama naa godhaate. Kiisiin gima wal godhanii wal irraa ka'an san godhan nikaa bar nikaa amma bar bunwa yookaan daqiiqa lamatti akaayanii walii damfisanii walii kennan san ta'e nikaa. Yookaan assalaamu alaikum lubbuu fayyaadhaa lubbuu jirtaa lubbuu si malee hin jiraadhu bar lubbuu nikaanis lubbuu san ta'e dhumatee jechuudha. Harbaa hidhatee gaafa kamsaa nikaanarraa hiittu malee uffanni isaa miti. Sirraa hinii kuu miti. Laanarraa hiittaami. Laa sirraa hinii kuu miti. Nikaanis yeroo ammaa qallaalii ta'e salphate nikaanis. Yaa shamarranticha. Yaa shamarrantiya yookaan akka haadha faaxee kanatti hafaa. Dhagitanii. Yookaan akka haadha faaxee kanatti hafaa. Yookaan ammoo dhagitanii yookaan ammoo abbaa manaa keessa maraataallee eega ilmoo biraa dhaltanii obsaa waliin jiraadha. Dhagitanii obsaa waliin jiraadha. Maraatullee obsaa waliin jiraadha hanga ilmoon tantee sun guddatte maaltu badaa maaltu mishaa bartuutti. Gaafa ilmoon tantee guddatte maaltu badaadha maaltu mishaa barattetti
Hamtuu abbaa manaa keetiif si gidduu jirullee gaafa barteetti ilmoo tante yoo addaanis baatan isoo kennoo maatar. Yoo addaanis baatan rakkoon qabu. Argitanii? Rakkoon qabu. Gin ilmoo teessaniif guutayaa. Wallaahi viidiyoo san argee baay'een gadde baay'ee akka malee gadde wallaahi akka malee. Sheenaa nati taate bakka anaatiif waan jiru wayyu. Nagaa dhifti. Akkam. Welcome. Nagaa. Viidiyoo amma OBN irratti mucayyoo baasan san OBN ol baase san. Nagaa dhifti. Nagaa ziisaa maal jedhe jaartii.